hedduu isin galatoonfachuu barbaade. Gaafiin kiyya kan lammaffaa duraan dursee Fatishaa viidiyoo inni haasee takka muramtee namni wayii share natti godhe. Hedduu akka malee garaana nyaatte. Ilmi namaa ilma namaati. Rabbiin rabbi. Maaliif jettee jechuun keessan hin oolamu. Na dhaggeeffadha asirratti. Hawaasa kiyyaa ani isiniin hoogganama isiniin na deeggara. Bakka US walirraan dhaynu maaliif garaas nyaatte jechuuni keessan hin oolamu. Gabaabseetuma isinitti hoonime Fatishaa akka Fatishaatitti anamma fakkeenyaaf isinitti himaa jira malee Fatishaa irraa hin dubbachuu barbaadeeti. Ani Fatishaa viidiyoo tana waraabaa share itti naa godha. Waraabaati share itti godha Fatishaatti. Fatishaan beetan isa lubbiyyeetti share naa goota. Yoo inni live irra jiraatellee share naatti godhaa dhufu. Live irra jira inni. So gabaabsee maal isin galatoomaa shukran. Gabaabsee maal isin jechuu barbaade. Oromoo kutaa kudha takka Arsii hin jenne Harargee hin jenne. Hundi keessa warri natti artan. Rabbiif jecha Rabbi yaa laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah waliin nuu kanneessaniif jecha. Rabbi Oromoo tokko nu godhee dhiiga tokko nu godhee Islaamummaa takka nu godhee Rabbiin walitti nu fide saniif jecha afoon illaa isiniin jedhee jiran. Warra na miidhallee jaalibsaa thank you so much. Warra natti gaddallee warra natti duulellee warra na cinaa dhaabbatellee Rabbiif jecha afoon illaa isiniin jedhee jira. Thank you so much galatoomaa. Hunda keessa eenyu akkanaa yaadu eenyu akkanatti yaadu eenyu akkanaaf gammadu eenyu akkanaaf gaddu baree jira waan ta'eef hundi keessan warroota na arrabsitanilleen warroota na faarsitanilleen wallahi laazim rabbiif jecha afoon illaa Fatishaa maal isin jechuu barbaade. Viidiyoo tana share naatti godhaa Fatishaatti. Qarallee Fati anaaf fide namni walitti nu finne. Rabbiitu walitti nu fide. Rabbii waliin nu fide hangana illee wajjin teessan nuun jedhe adda baatan illee nuun jedhe. Ilmi namaa hin dogongora. Afaan namaa si dogongorsiisa. Karaan laa illee si meessa. Bakka hin taane illee si oofa. Ani akka nama takkaatittis gaafa sammuuti jaammare heddu baay'ee ulfaataadha. Afaan namaa amaara si godha islaama si godha. Amantillee si jijjiirasiisa. Soo gabaabseetuma maal isin jechuu barbaade. Fatishaa. Sabbo boruus si jaaladha. Si kabaja wajjin jirra. Ummata Arsiitillee hanganatti aartan Rabbiif jecha Rabbii guyyaa qiyaamaa ruuyi nu keessaa fudhatu san yoo sanitti amantan yoo yaa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah walitti qabaan Rabbiif jecha afoon illaa dhiifa manaaf godhaa. Akka isin na jaalattanillee nan beeka. Natti aartan malee akka nan jibbine nan beeka. Akka kufaatii kiyyaa fi miidhaa kiyyan barbaanne nan beeka. Akka isin na jaalattanillee nan beeka. So afaan namaa si miidhaasi si maraachaasi si fayyisaasi. Hedduu isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Bika guddoo isiniif qaba. Ani garaan kiyya keessi qulqulluudha. Ilmuma namaa na dogongorsiise. Ilmi namaa hin dogongora. Rabbiif jecha afoon illaa dhiifa manaaf godhaa. Hundi keessan Arsiin jenne Harargeen jenne ilmi namaa hin dogongora. Dogongora kiyya san dammoo ofitti beekee jira. Nama jechuun ka akkamii beektaa? Nama badii ofiisaa san fitti hin beekne. Nama badii isaa san osoo fitti hin beekne deemee si fakkorsanii si aarsa malee namni tokko gaafa balleessa jedhee Rabbiinu namaaf araarama. Ilma namaa dhiisi gaafa namni tokko badii ofii fitti fudhatee balleessa jedhee taangisu sobbona. Ilmi namaa dhiisi Rabbiinu badii san siif irra taraa jecha dammoo awwaan isiniin jechuu barbaade. Warri natti gammaddan amma ammaa tanaa warri na jala deemtanii kufaltan. Wallahi dilii narraa dhiqattan. Dilii tokkicha narraa dhiqattanan. Ani akka Rabbiin kiyya na uumetti jira.
nama kuma lamaa fi dhibba jaan jirtan meena dhaggeeffadha sagalee diinallee waraabbadha wallahi la'azim lubbiyyeen takkanaa namni jettan dilin irraa dhiqattan ijoolleen teenya ta harargeetilleen waan isiniin jechuu barbaade hundi keessanuu galatooma warri naas qeeyxan warri naafis dubbattan mal na biraa qabdanan galata na biraa qabdan maaliif rabbiif jechaan isiniif dhiise waa hunda rabbiif jechaa yoo irra tarte bareedaan so ani Fatishaa arraas baruus nin jaalad nin kabaj bika guddoon isaaf qaba ilmi namaa si dogongorsiisa faamiliitii wanni isinaaf hubachuu qabdan akkaati fakkaanne hunda si godhuu danda'a waan ati firraaneen hunda si godhuu danda'a so wantin irra dhufee hawaasa dila kanarratti walitti qabaa isiniin jedhee dubbadhe kana yoon balleesse balleessanaan jedha mee warri dhuguma isaasan duraanillee rabbumaaf jecha miidiyaa kana rabbumaatu walitti dhufee malee waa waliin beeynu oromooti rabbiif jecha lubbiyyeeti yesi galee tokko qabdu miliyooni tidis yo hawaasa arsii kam balleessite amma dhagay mee sabba hawaasa arsii jettana Arafat ya Arafat nama dhuunfaa way ajaa'ibsa wallahi mudira na dhaggeeffadha kan mana kana mudira na kan ne mureetara Wajjira kan nama dalatis wayiiti mana kanneen kana wajjira kan okay maalif nu buusan dubas gubbaadha eenyu si buuse hay ana mol galee gadin buune ni kan di tamu wajjira kan di maad amma mudira nu kan kabajanu radisi waan biraati mudira nu kan mo radisi mudira kan dhiifama akkasitti yoo dhiifama gaafachuu barbaade nama dhiifama gaafadhu namni kamuu namni barnoota qabu yoo jiraate namni dhiifama siin goone hin jiru si galee koy abdiye koy akka nama dhuunfaa tokko walii aarii qabnaaf ajandaan barbaadu okay mudira nu kan mo biraati radisi barna mul'achaa jirtanii akkamitti dhisinii kana nam mul'achaa jirtanii bar dukkanuma kanatti ati kalee eenyutu arsii nu arrabsiisin jeeti arsii arramsi Gaafii bareeda. Gaafiin bareeda kunum. anamma gaafiif hin dhufne bar dhiifama gaafachuu dhufe kalee namaan na dogongorsiise dhiifama jechaan jirtu jechuun nama na dogongorsiise jechuun kiyyaa already jira mire si galee eenyu namni sababa gandummaatiin jette reefuun tana eenyu namni arsii nu arrabsiin jee sababa gandummaatiin namni dogongorsiisuu ni jireettee nafdiidhaan fakkeenyaaf amma in jiraami namni bakka walumaa galatti arsiin jenne harargeen jenne hundi saba oromoo kanatti haara dhiifama akkanaa godhuuf no kalee eenyutu arsii nu arrabsiisin jee takka ijoollee arsii nu arrabsiisin jee si dogongorsiisanii ijoollee arsii arrabsitee arra dhiifama gaafachuu jirtaan sin jee bar arsii namni ijoollee arsii namni arrabsan jiru si jammadillee ani harargeeti maaliif ijoollee arsii dhiifama jechaa jirtare isaaniitu natti haare akkatti isaan natti haaransiif immoo ijoollee harargeeti isiniin boona harargeeti isinirraa dhalachuu kiyyaan isinittiin boona jechuu kiyya irratti natti haaran si galee okay niin dogongoree kalee namaan na dogongorsiise jette eenyu si dogongorsiise dogongora san siin jechaan jiru bara nama harargeeti isiniin boonaa isiniin boonaa jechuu kiyya irratti natti haaranii jiran san irrattiin bahee dhiifama gaafadhe malee kuni qorannaan feesisu qorannaan fe saarafaat miidiyaa kanatti si afaan beekamu Fatishaa kiyya dhiifamaa jechuun jirta dhaggeeffadhu Fatishaa kiyya dhiifamaa jechuun jirta Fatishaa dhiifama namni Fatishaa namaa Fatishaan adda na baasee jette dhaggeeffadhu namaa Fatishaan adda na baasee jette eenyu adda si baase Fatishaan eenyu Fatishaa namaan adda na baase jedhe sagalee teessan jalaa kaafnee gubbaa waraabbatu jira sagalee ta'e dhaggeeffadhu asirra sagalee ta'e lama faati siin bana waraabadhu haa dhaggeeffadhu waraabbattus dhiistus jaalibsa okay amma eenyu Fatishaan adda si baase nuu himi eenyu Fatishaan adda si baase dhaggeeffadhu ani baan fedhe saddana baasu abbaan fedhe sana dhiisu natti haaranii jiran natti haaran okay sitaara maaliif gama sitaaran daleeydati waan haaramaa daleeyda duraan namni dogongoru maaliif jaalibsa shabakaan maaliif dogongorte rakkoon maaliif dogongorte nama arsii arrabsi gabbee jeen karee fo abdiidhaan nama na dogongorteettee san himtu nama malee saniif nama saniif malee miti nama kun isaan hin jiru dhaggeeffadhu nama harargee keessa arsii nu arrabsiisin jeessan himuu baannaan harargeenis arsiinis si fayyitu takkan jirtu ergamtuudhati boruus gabbaateen nu arrabsita iftaan dhiifama jetta si galee naa'aana namni kalee sirrii dhaabbataa ture dhaggeeffadhu nama na dogongorsiisee dhiifama onneti jettu maali dhufte dhaggeeffadhu
abbaan barbaadee arsiitee harargeetee sani waan na dakkaluun qabu. Dhageeffadhu. Eenyu si dogongorsiisi ati dogongora kami asirratti doohin dogongore dhiifame tumma. Jaalibsaa waan si lolchiisu qabdu dhageeffadhu. Kuni amma an dhiifamaaf hin dhufe malee arsiin jennee harargeen jenne. Dogongoraas jinni jaakkaan jenne. An dhiifama gaafachuu dhufe sii galee. Dhiifama aboo shabaqaan hin jiru meetti haasaa yaalibsa. Maal gaafatta waa ta'u gaafii nuti gaafannee nuun deebine. Amma qoyisi. Haramta biraa deemte duuba biraa tan barbaada dabbala ta'uusa. Dhageeffadhu jaalibsaa. Hayyee. Ani arafaate. Obsimee irraan fitadhaadhe. Waan feetanitti illee na fudhattan. Ani akka nama takkaa dhiifama naa godhaa. Okay? Kaleellee dhaggeeffadhu. Kaleellee miti yoo dhaggeeffadhu. Arafaat wayii siima dhaggeeffadhu. Arafaat kaleellee ijoollee arsii tana gaafa biraa baatu. Wayii jira. Waan hin dubbannee jira. Waan hin dubbannee jira. Nama meeqa shakkii waliin buutee haasawwan taane kalee haasawaa oolte. Akka taatettuu taatee bakka sanii si fuunee deemte. Ati ammaan tana namni dhiifama gaafatu jirtu Mariyyam dhaggeeffadhu. Akkana godhi jaalibsa akkana godhi. Amma fakkeenya yaanni isii kadhu. Dhaggeeffadhu kaa dabbal nama fuudhaa seena deeroota. Yoo namni haasawuu usi kaa'atime. Dabbal wala geeffachuu. Hoy mee dabbal obsimee waan takka dabbal obsimee wayiin gaafadha. Himmi nama gandummaa. Himmi Oromoo irratti Oromoo na dhageessu. Cafalleetti aarsiitii gadi ifama naa godha akkasuma ta'a anaa tokko godhee gannatti keessaa hin bahee hasaa baan seeree eenyu aarsi arabsiisin jee. Arsiin ati gaafaan dirtee maarree noo isitu jirtu ti dhaggeeffadhu. Arsiin hoolaan taane namni ati kalee amma gabbaatee dhiifama jettu kee dalagadhu gabbee hojjedhu siin jennaan hojii diddee gabbaatee asirratti laayif irratti dhiifama jettu hin jirtu dhugaa jirtu lafa kaayi. Jaalibsa Arafaat yoo nama aartii arrabsiisin jee si erge sana bitu malee nama fatu jalaa si baase hafatu gara si gadi gandummaa si barsiise. No sabboonaa wanni kun waan akka laaltu miti bar. Bakkuma nagaraa. Sanii miti. Dhagee. Takka timta dhagaa hojii. Koy. Ati Arafaat na dhageeffadhu laal. Arafaat ganama kana hojjaasoo inni minaati. Sa? Hojjaasoo innitti addaan deemne. Lammata immoo bakka ammaati jirtu qubaan qabaan. Amma achi deemtee bakka sana dhufnaan maaltu gabbayii laayifii irraa afaan bane siin jee. Maal harkatteeti? Laki an waan takka Yoo si dorsu jiraatan fiidiyoo kiyya ji'a qaymi. Yoo fiidiyoo jiraatan achi deemtee maaliif afaan yoo fiidiyoo gadi baafne siin jaartu fiidiyoo gadi baasu deeman tanaaf hin dhiifama gaafadha jii malee namaatu aarsi na jaarin Wai si maal tokko ne si lolchiise dha bara nama hawaasa dhiifama gaafachuu dha maal akkamiin namaa fattuu galaa na baase namaa aarsi arrabsinaan jee kamii gatta namaan na tokko gootee Eenyu arsii arrabsinaan jedhe jee boo? Maa gattee amma kana sagalee kan si banaan Abboon harargeen itti si ergitee harargeen si Harargeen jenneen arsiinis harargeenis dhiifama naa godha afoon illaa No, jedhe waliin ati arrabsitanii eenyu abbaa keetii gabbayee aarsi arrabsiisin jee naa deebisii beektaa kana qofa. namni arsii arrabsinaan jedhe isaanuu dhiifama gaafachuu dhufe ati ni rakkate jee dhufe nama boo'ee moo namaatu ni rakkate kootu jee dhufe si fuudhe naa deebisan garuu ati nama dhufe moo namaa si dhufe. Wai amma dhageeffadhaa doluu miti miira keessaa ba'a. Obsimee Arafaat. Namni si loltanii doorsisanii jiru. Dhageeffadhu. Lolaan miti dhaggeeffadhu Arafaat dhaggeeffadhu lolaa miti. Dabbaaliin baala dabbaalee eenyu mana kiyya mana dawwee mana kasan isin dhufe. Amma laayifii tana cufii bahiira. Nuuf hin jeeti cufii laayifii tana ni gaha. Okay, Laayifii tana godhi cufii maara dhageeffadhu. jaalibsaa ifatti cuftee haa baatu Oromoo dhagaa kanamatti. Arafaat carraa tokko abda amma. Carraa takkitti ati qabduun si himaa bayaan harargee. Dabbaal waan fedhe jedhe ani arsiin jenne harargeen jenne dogongodee jira dogongodee jira. Koy. No. Dhiifama gaafachuu dhufe. Gaafa dhiifama keetii waan takkaan dubbaddaa koy. Ati waan fedhe dubbaddu. Laal Oromoo kanuma dhagaa. Yoo Arafaat namni gabbayii arsii arrabsiisin jee jiraate tokko lammaffaa. Fatuu ati jaalattu jalaa qaamni si baase yoo jiraate lama. Sadaffaa namni gandummaa si barsiise yoo jiraate sadi. Koy taragaggaa. Koy. Nam takkan sodaatini nu hundi biyya adda addaa jirra bayaani si bira jira. Asumarratti nu hunda gabbuusi abaluutu guyyaa akkanaa saatii akkanaa fi akkanaatti fatuu jalaa bayinaan jee. Arsii arrabsinaan jee. Gandummaan dhaadadunaan jee jiisa tokko lafa kan. Alloowwan kan namni na ajaju ana warra jee Jettee jirta amma yoo ragaa sanii fitu taate immoo itti gaafatamta ammas.
Kana tu Akkasi ammallee kadabbal rasii dabalee laal kadabbal rasii dabalee namni kalee maallaqa irraa kafalee dabaltanii disanii awwaan tokko waan rabbiin ongoon ilmi namaa nan godhu jaalib isaa dhageeffatu akka nama takka dhiifame sin gaafatu ya Arafat amma sirriitti haadhaan amani akka amma deemu jirtu kana akka saarte daranuu qosaartan mallee. Arafat namni kalee dhageeffatu namni kalee maallaqa sirraa Arafat namni kalee maallaqa sirraa kafalee Arafat dhageeffatu Arafat na dhageeffatu ni jiri namni kalee maallaqa sirraa kafalee mana sanii si fuudhee Maryam biraa si fuudhee deeme tokko ana tokko dabbaan tokko bayaan tokko murti guutu. Hangana manuma hangana bakka abdi julullee qoy mee jaalibsa bo abdi reefu sadagaan turre ati mana fatutti waan asaa turte abdi julullee keettu sadagaan turre reefu gaafis gaafanne sister tartiibaan deebisi bakka lattuu sortufaa jirra waan gattaniif itti gaafatamummaa fudhachuuf jiraattan an dabbaali naamana. Dhageeffadhu. Ni jinka tokkoffaa irratti karoora yaada isii hubadhuuti. Ati waan namni bakka itti haasuu jiruun beekne teessoo kophaatti asiin booyin obboleetti. Mutii qabadhu meelaa siin jee. Arafat video dah lagi gabbai. Geeman beekne qabadhu deemaraati namni sitti fayyadamini mutii qabadhu taa'i geeman beekne keessa jirta mutii qabadhu. Gorsiisellee dhiifama hawaasallee. Ati geema nama geema si gubbatti taphatu jira obsa gubbatti hin beekne. Namni sitti wajjin namni sitti hin kaagin. Boo abdii kagettu abdii. Abdi, akkasitti namni martuu si hubachuu danda'a. Abdi sigattu deemee Finfinnee keessa nama salii yoo beera saluu barbaade. Salama. Konkaa geejja. Deem nama salii Finfinnee. Amma maa wallata isin. Saqaa